Harkafuuni hashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wirsuu miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa sunaa qaqqabu baga daaraa masqalaa of galtanii ayyaana raaftan isiniin jenna. Egaa beellama keenya kabajuudhaan har'ammoo maaddii gaazexeessitoota keenya qabannee dhiyaanneetii kan nuti argamnu waa'ila koo Odaa Obtaamu ani Lalisaa Alamuu akkasuma gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin ammoo Firaa'ol Abiraam waliin ta'uudhaani. Egaa haga xumuraatti akkaan hordoftan isin afeerraa kun maaddii gaazexeessitoota wiirtuu miidiyaan torbanitti yeroo lama isin biraan geenyurraa ka guyyaa Jimaataati. Tole, ayyaanni masqalaa akkam ture? Ayyaanni masqalaa egaa irraa afneera daaraa damaraa of gallee masqalas kabajnee har'a egaa guyyaa hojiitii hojii jirra. Booka dhuguun cooma muruun sii taate? Nu taateetti galata rabbii waggaa waggaan itti nu naannessu jennaa si biraa akkam ture? Ni beeksisayyuu fuula koorraan beekamu coomii baqaan jiru. Ayyaana haala gaariidhaan wiirtuu miidiyaanis kabajee dabarseeti kan inni jiru akkuma daawwattoonni keenya nu daawwataatti turanii ammallee karaa miidiyaa hawaasaa keenya yuutuubii keenya akkasuma feesbuukii keenya yoo ilaalan sagantaa miidhagoo daran hawwatoof barsiisotaan isaan biraan gahaati kan nuti turre gama foddaa Prime TVtiinis isaan biraan gahuudhaan sagantaa sa'aatii 2 guyyaa gaafa kaleessaa jechuudha gaafa ayyaana akka isaan waliin bohaaran taasisneeti kan nuti turre walumaa gala nuti illee ayyaana hojiidhaan dabarsinee akkasuma nyaataa dhugaatii biratti jechuudha. Eeyyan qophii ayyaana masqalaa akka miidiyaa wiirtuuttis ta'ee akka biyyattiitti haala gaariitii fi hawwataa ta'een kabajaa turre. Haa ta'uutii nutis qophiilee babbareedoo hawwatoo ta'an koomeediyaanota, weellistoota namoota hedduu waliin asitti haala ho'aa ta'een nyaachaa dhugaa taphachaa dabarsinee akkasuma akkuma ati kaastee karaa foddaa Prime Miidiyaatiin sagantaan keenya duraa duubaan darbaa ture. Hordoftoonni keenya hedduu yaada nuu kennaa turaniin baay'eetti gammanneera gaariidha garuu maaliif karaa saatalaayitii ofii keessanii wiirtuu nuuf danda'een dhufu kan jedhu komii daawwattoota keenyaa ture. Nutis egaa gamanumaan carraa kanaanii yeroo murtaa'e nu wafaatii wiirtuu waliin qilleensa irratti baanu waan ta'eef yerootiif akka ergisaatti karaa foddaa Prime Miidiyaa fayyadamne malee dhufuuf yookiin karaa wiirtuutiin hojjechuuf dhiboofnee miti jechuu barbaachisa. Egaa namni waanuma si jaallatuuf waanuma hawwii fedhii isaa qabuudhaaf si gaafata. Gaaffiin uummataa osoo hin ka'in duradha nutis kan waan kana yaadnee itti yaadeefne. Kaayyoon keenya saatalaayitii qofa irratti baanee afur osoo hin taane gara raadiyoo FM'dhaan illee magaalaa Finfinnee kanatti dhufuudha. Sanaaf immoo humna kuufachuu, enerjii jabaa qabaachuu nama gaafata. Saniin namoonni nu wajjin hojjechuu barbaadan nu waliin saatalaayitii irra qilleensa bashannana Oromiyaa uumuudhaaf hawwan illee nutti dabalamanii nu waliin hojjechuudhaaf karaa isaa banaadha. Ammoo kan waamicha goonu ta'a. Saniin egaa haalatti sagantaa bareedaaf hawwataan daawwattoota keenya biraan gahaa turreen immoo miira gaarii yookaan yaada gaariitu nu dhufaa ture hedduu galateeffannaa daawwattoota keenya. Har'a ayyaanni masqalaa kun damaraa irraa eegalee jechuudha. Daamotii masqal addabaabaayii kan jedhan lagaa harreetti bifa addaatiin akka sirna amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti kabajamee tureera. Tigraay ka adda citte mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irraa adda bahuudhaan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay ka taate illee Maqaleetti sirna addaatiin kabajamee ooleeti kan inni jiru. Egaa ayyaanichi damaraan gama amantaatiin addatti kan kabajame yoo ta'u gama aadaatiin ammoo uummanni Oromoo damaraa kanaan qeerroon wal yaamee egaa goobee sirbaa mana warra nyaachisanii warra obaasanii irratti aadaa deebisuu irratti sirnaan hojjetaa ture. Akkuma kana immoo egaa gara lixa Oromiyaa Wallagga keessatti ayyaanni masqalaa kun warra wal naqataniif soogiddaaf jabbii masqalaa walii geessuudhaan korbeessafaa walii geessuudhaan caalmaatti warri wal fuudhuudhaaf wal kaadhimatan bifa addaatiin akka isaan egeree isaanii miidhagfataniif kennaan garaagaraa ture jira. Keessumaa gara biyyaatti hoggaan bilbiluu abaluu naqatee jira abaluu farraa gatii argaa waraqatu geeffame maaltu ture. Walumaa gala garuu ayyaanichi ayyaana akka gatii walii kennu yookaan vaalii waan qabu wayii jira miti gatii guddaa waan ta'e tokko waan itti dadhabdu waan boritti jiraattuuf aarsaa ayyaanatti itti kaffaltudha. San immoo bacaqii gannaa dabarree booqa birraa baane akkuma jennu wantoota nuti jireenya keenya fuulduraadhaaf hawwinuuf illee yeroo nuti galtee itti godhannuudha karoora garaagaraa itti baafannu ture. Walumaa gala bifa naga qabeessa ta'een keessumaa rakkoowwan garaagaraa osoo mudatiin akka kanaan dura balaa konkolaataan illee hedduun hin dhaga'amne balaan abiddaan illee hin dhaga'amne waan hedduu namatti toludha. Rakkoon nageenya garaagaraa illee hin mudanne guutuu biyyattii keessatti sababa ayyaana kanaatiin rakkoon dhalateera bakki itti jedhame illee hin turre.
egaa miidiyaa irraati akka maaddii gaazexeessitootaatti waan miidiyaa irraa walitti qabnee dhiyeessaatii jirru kana haga ammaatti ayyaana kana ilaalchuudhaan rakkoon naqqabe akka hin jirredha jechuudha. Eeyyen hawwataa ture keessaa gara lixa Oromiyaa kanatti ayyaana ancootee waan jedhamu fakkaata. Waqtii kana ragaa asnatti fakkaata ancooteen kun gurguddaan isaa kun hin ba'a. Yoo barbaadde mummuramaa isaa nyaatta yoo barbaadde dafaqamaa isaa dhadhaan itti cuunfamee nyaatta. Sun ganama gaafa kaatu kaa'amama akkasirraa baqu ragaadha. Anifatis gara anuraa Oromiyaa keessaa lafa seenaa kullallee badhaasoo lafa foon rakasaa jedhanii achi deemnee anifatis ancootee kana waa tufannee irraa ayyaanni kun walumaa galatti gaarii ture. Maaddii gaazexeessitoota keenya irratti immoo matureewwan mummuraasa irratti haasofnutu jira. Jalqaba irratti akkuma ayyaanni gaarii ture jennee gara lixa Oromiyaa kana Wallagga lixaa Buunoo Beddellee Jimmaa kana keessaa Qellem Wallaggaa dabalatee rakkoon dhibee bookee busaa kun uummata hedduu darabaa rakkoo hedduuf saaxilaa kan jiru dhimma weeraraa bookee busaa kana irratti qabxiilee mummuraasa odeeffannoo bilbilaanis ta'ee gama sooshaal miidiyaa irraa arganneen daawwattoota keenyaan ingeenyaa dhimmi kun xiyyeeffannoo argachuu waan qabu fi akkasumas mee akkasumas naannoo Amaaraa keessatti rakkoo baatii lama lakkoofseen jechuudha almost erga dubbiin dhalatee warri faannoo kun fonqolcha mootummaa geggeessinaa biyya abbaa keenyaa deebifannaa teessoo miirrikiin iddootti deebifna jedhanii waraana ifaa labsaniiti ifaan ifatti waraana eegalanii baatiin lama jalqabe lakkaawwameeti kan inni turu sanaan immoo rakkoowwan garaagaraa ga'anii jiru hospitaalli cufamee jira hospitaalli Finoot Salaam maaf cufamee akkamitti cufamee kan jedhu irraati kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a jechuudha. Inni sadaffaan ajandaan keenya ammoo kabaja ayyaanaa kan warra saba Shiinaka Gaaroo kan jedhamu guyyaa irraa haala hawwataa ta'een kabajamaa kan jirudha. Inni sadaffaan gama biyya alaa yookiin biyya ollaa Itoophiyaatti seenna. Keeniyaan deeggarsa waraanaa biyya Hayeeti jedhamtuuf deeggarsa waraanaa gochuu fi biyyi suni humna waraanaa seera malee isaan dhuunfatamtee haalli nageenya biyya sanaa mirgi namoomaa dhiitamuu saamamuu rakkoo nageenyaa jiru sanarraan kan ka'e Keeniyaanii hanga waraanaa ergisuufii fi biyya sana waliin ta'uu akkasumas qabeenyaa fi nageenya naannoo sanaa manca'e sana bakkatti deebisuudhaaf tumsa gochuu akka qabdu Keeniyaan ibsa laatte qabdi. Sanarraas waan dubbannu ta'a jechuudha. Ammaaf garuu mee waa'ee dhibee weerara busaa kanarratti waa dubbachuu qabna. Keessattuu dhibeen busaa maalii maal jennee kana dudduubatti deebinee hubannoo uumuudhaaf osoo hin taane sababuma dhibee busaa kanaatiin nama hagamiitu du'aa jira waan nama sooshaal miidiyaa kanarraati yookaan feesbuukii irraa argaa jirru suuraawwan nama suukkanneessan haadholiin daa'imman akka malee lubbuun isaanii daddarbaa jiran lubni waldaa kiristaanaa illee akka du'aa jiru namoonni gurguddoon biyyaaf abdataman sababa dhibee kanaatiif du'aa akka jiranidha. Kun immoo waqtiidhuma isaatii waqtii busaan kun itti heddummatu ta'eeti kan inni jiru naannoo keessumaa lixa Oromiyaa naannoo Bigii Gidaamii Qondaalaa kana keessatti rakkoo hamaadhaaf hawaasa saaxileeti kan inni jiru. Egaa weerara dhibee tokko biyya tokkotti gaafa ka'u fakkeenyaaf gaafa Iboolaan Naayijeriyaa keessatti ka'u rakkoon hamaan dhalateetu ture yoo biyyoota Afrikaa hedduutti cecaa ture. Akkasuma waa'ee COVID-19 illee kaasuu dandeenya. Chaayinaatti haasa'amaa jiru biyyoota addunyaa. Ammoo waan busaa kun sadarkaa sanatti waan haasa'amu illee miti jechuu dandeenya. Waanuma dhibee fayyuu dandeessuudha. Haa ta'utti garuu sababa hanqina daawwaatiin lubbuun namaa akka malee daddarbaatti kan inni jiru jechuudha. Sun yoo dhuguma daawwaan kun ni dhibemoo saffisaan achi qaqqabuu dadhabe moo kan jedhudha. Dhibeen busaa qorichi dhibee busaa daawwaan isaa hin gurguramu silaati akka imaammataa ministeera fayyaatti toladha kan inni raabsamu wal'aansadha yookaan dallaa namaa qe'ee namaarra deemaniiti kan yeroo weerarri kun tajaajila wal'aansa biifuu gochuudhaan yeroo bulchiinsa wayyaanee jechuudha agoobaratu baay'ee hiramaatu ture namni mana isaa keessaa agoobara dhabee hin jiru ture ammoo lixa Oromiyaa naannoo Beegii kana keessatti daawwaanis dhibee agoobarris akka malee uummata qaqqabuu dhabuudhaan rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa jira uummanni keenya. Keessaa amma rakkoo guddaan bookee busaa kan adda godhu durumatti waan beekamaadha waggoota 4 kan turedha garuu kan baranaa kuni haalli mallattooleen agarsiisuu fi miidhaan namarraan geessisu daran ulfaataa akka ta'edha.
Inni biraan gama haalli nageenya Oromiyaa keessaa kutaa gara lixaa sana jiru baay'ee ulfaataa kan ta'ee fi rakkoon geejjibaa jira, rakkoon midhaan nyaataa jira. Haalli nageenya rakkoo ulfaataa ta'e sana keessatti dhibeen kun gaafa dabalamu daran uummata silajuu miidhamee jiru kana harka kan kennisiisaa jirudha. Kana ilaalchisee immoo hanqinoota jiran kana rakkinoota jiran kana birmannaa akkamiitu gama fayyaatiin kennamaafii jira. Hawaasni kun birmannaa argachaa jira, yaala argachaa jira. Hanqina yeroo baay'ee bookiin busaa kun akkuma beeknu yeroo baay'ee bookiin busaa kana nyaatota mammadaaloo baalaansii fuud kan jedhan kana gaafa soorachuudhaan beekamtii garmalee nama akka beelessitu wayiidha. Kana irratti immoo uummati kun hanqina nyaataa gaafa qabu suuraawwan sooshaal miidiyaa irra deemaa jiran daa'imman akkamitti akka shuntuuranii qaamni isaanii babbadee jiru yoo argitu in ulfaata. Isaan kun kanneen lubbuun jiranidha. Kanneen lubbuudhaan darban miidiyaan argee hin gabaasin jiran immoo hedduu akka ta'edha. Sun waan irratti hojjetamuu qabudha. Baay'ee wanta ulfaataa kanadha. Keessattuu amma qeellam wallaggaa keessatti namoota 58,000 baatii lama keessatti dhibee busaatiif saaxilamaniiti kan isaan jiran. Akkasuma ammoo godinaalee wallagga lixaa kanneen akka wallagga lixaa gara magaalota Biggii, Qondaalaa, Qilxukaarraa, Najjoo gara Ho'is Baddaanis wal makee jiru keessatti haalli itti keemikaalli biifamaa jirullee gahaa kan hin taane daawwaan illee achi qaqqabaa kan hin jirre as waajjira communication waajjira biiroo fayyaa Oromiyaatirraa garuu naannoo lixaatti ogeessonni ergamaniiti kan isaan jiranii akka wabeeffadhetti jechuudha. Ogeessonni ergaman kun keemikaalli gahaan hin jiru taanaan daawaa gahaan hin jiru taanaan ofii isaaniitiif homaa gochuu hin danda'anii isaantu fayyisa osoo hin taane wallaansa isaan godhaniidhaan fayyu wallaansa kan godhamu ammoo keemikaala biifuudhaan akkasuma daawaa kennuunidhaani. Keessumaa haalli itti rakkoo nageenyaatiin wal qabatee ambulaansiiwwan uummata qaqqabuu dadhabuu karaa itti daandiin banamee uummanni keenya dhibee kanarratti wallaanamu aanjaa ta'uu dhabuun hawaasnichi dhibee salphaarraa fayyuu dadhaburraati waraana keessatti uummati dararamaa ture dararamaa jiru. Dabalataan waraana dhibee busaatiin ammas gaafa wallaansa dhabeeraranii du'a akka malee du'u hedduu kan garaa nama mogeessuudha jechuudha. Kun immoo maali sababa nagaa dhabuudhaan ta'uu danda'a. Mootummaan humnoota hidhatan jechuu danda'a. Humnoota hidhatan itti osoo quba qabu karaa itti daawwaan konkolaataadhaan dhaqu dhibuu danda'a. Gama biraatiin ammoo uummanni isaa harkatti yeroo dhumullee rakkoo hamaadhaaf mootummaan sumtiyyuu mataan isaa saaxilamuu danda'a jechuudhaan hawaan dhibee busaa kana waggaan yaadu biyya ammas guddatti biyya ammas geessu keessatti biyya dhibee busaa irraa uummata ishee baraaruu hin dandeenye jedhamnee yeroo namni nama harkatti du'u baay'ee salphina qaanidha jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti egaa hooggantoonni waajjiraalee buufata fayyaa godinaalee garaagaraa yeroo ammaa kana keemikaala farra bookee busaa kana isa ajjeesu biifaa akka jiranidha ibsaa kan isaan jiran. Amma itti gaafatamaa waajjira fayyaa kan godina Qellem Wallaggaa obbo Taamiraat Alamuu kan jedhaman akka miidiyaadhaaf ibsa kennanitti keemikaalumti kun iyyuu erga biifame akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2018dha jedhu akka godina sanaatti isa asitti hanga yoonaatti hin jiru jechuudha argite keemikaalli sun hin jiru jechuun ammam akka dhiibbaa guddaa uumuu danda'uu fi wallaansi gahaan illee kan jirredha. Gama biraatiin meeshaan ittiin dhibee kana sakattaan laaboraatooriin hanqinni laaboraatoorii jiraachuun hanqinni ambulaansii namoota saffisan mana yaalaatiin gara bakka mana yaalaa olii referaalaatti dabarsuuf illee rakkoon geejjibaa sun akka jiru kaasaniiru. Walumaa galatti mootummaan gama sana maaliif xiyyeeffannoo ittiin kennu? Keessumaa amma qorichi Artesuneet jedhamu ka yeroo dhibeen busaa akka malee hammaatu namoonni fudhatanii dandamachuu danda'an gonkumaa akka waan hin jirreettidha kan ogeessonni fayyaa dhuunfaadhaan dubbisnee bilbilaan illee waan kana irratti haasofsiisnee kan isaan kaasanii lixa Oromiyaa kana keessa gonkumaa kan hin jirre argatanii illee uummata tajaajiluudhaaf danqamaa akka jiran. Fakkeenyaaf amma busaan si qabee beekta fiidingii isaa si ollachiisa nyaata si jibbisiisa afaan sitti hadheessaa rakkoowwan garaagaraatiif si saaxilaa abdii si kutachiisa. Yeroo kana ogeessa fayyaa bira deemta. Ogeessi fayyaa daawwaan hin jiru taanaan marfeen si kennu hin jiru taanaan agam dhukkuba kee keessa teessee agam ogeessa fayyaa sanatti aarta. Inni garuu waan si godhu hin qabu. Osoo inni si yaaluu duuta yookaan daawwaan yoo hin jiran nama si gochuu hin danda'u. Kanaaf mootummaan
rakkoo kanarraati uummata isaa baraaruudhaaf yoo danda'ame daawwaan akka dafee qaqqabu keemikaalli akka biifamu gochuudhaaf haala aanjessuudha qaba jenna. Waan baay'ee irraa dubbachuudhaaf waan baay'ee naqaaneesseefidha. Biyya mootummaan bulu keessatti dhibee weerara busaatiin namni almost magaalaa tokko keessatti godina tokko qellama wallaggaa keessatti nama 58 jechuun ka wallagga lixaamoo istatistiksaan hojjetamee jira. Akka malee dhumaa jiru ammoo naannoo Gidaamii Beegiidhaa fi Qondaala naannoo san Baabboo naannoo san gad darbitee naannoo Caalaa jedhamu kana keessatti naannoo Ooyitti heddummaatu akka malee keessumaa bishaantu jira bishaan daabbusu jira. Wantoota achi foolii jiran irraa kan ka'u naannoo ho'iinsitu immoo heddummata naannoo sanatti asii ol bahuudhaan akka malee dararaamaadhaaf saaxilamaatii kan inni uummati jiru. Akka tasaa naannoo Qondaalaadhaati ogeessi fayyaa yookaan buufata fayyaa tokko irra jiru akka natti himetti akka wiirtuu miidiyaatti hoggaan haasofsiisu walumaa gal keemikaala biifuudhaaf humna hin qabnu hin jiru. Daawwaan tola uummataaf kennamu mana manarra deemamee kennamu hin jiru. Akkasumatti namoonni ofii isaanii nyaataan tiriit akka of godhan yeroodhaaf godhaa akka jiranidha kan isaan kaasanii garuu as biiroo fayyaa Oromiyaa irraa ganama kana nama dhuunfaa wajjiniin carraa argadhee gaafannaan ogeessonni fayyaa ergamanii akka jiran odeessa dabalataatiif immoo dhimma kanarratti maaltu ture akka jedhan waajjira biiroo fayyaa Oromiyaa akka dubbisnu kallattii nu kennanii turanii. Oduu keenya biraatiin dhimma kanarratti biiroo fayyaa Oromiyaa ni dubbisna jennee kan waadaa seenuu ta'a jechuudha. Ammaaf garuu kanan qabadhe kanuma kan si biratti hafe yoo jiraatti kana. Dhibeen kun wanta nama ajaa'ibu naannoo nageenyi rakkisaa ta'e keessatti daran kan maachaa jirudha. Wallagga lixaa dubbanneera wallagga ba'aanaa giddaanyaana kan torbanoota lamaan darban kana keessa waggoota 3-4f haalli nageenya isaanii baay'ee ulfaataa fi lubbuun nama guyyaatti osoo hin bahin inni oolle sana keessatti dhibeen kun illee daran akka babal'achaa jiruu fi ogeessonni fayyaa achi jiran keessaa buufata fayyaa achitti obbo Jireenyaa fi Qaaduu kan jedhaman itti gaafatamaa buufata fayyaa achiidha. Isaanis akka jedhanitti qorichoota dabalataaf daawwaa keemikaala kana hedduminaan qaama olaanuu yookiin gara federaalaas Oromiyaas gaafachaa jiru argataa jiru deebii gaa argachaa jiree fi uummatni nurkatti miidhamaa jira daran hubamaa jira jechuudhaan isaanis dubbataniiru. Walumaa galatti mootummaan atattamaan dhimmi kun dhimma siyaasaa miti dhimma waan biroo miti uummati kun baraaramuu qaba. Dhimma lubbuu uummataati. Gama biraan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee baatii hagayaa darbe keessa bara 2015 gara dhumaa keessatti weerarri dhibee busaa akka Afrikaatti illee addessaa akka Itoophiyaatti immoo dabalaa akka jiru kaasaniiti kan isaan turani. Saniif immoo waan godhamuu qabu ni goona jechuudhaan himaati kan isaan turani. Gama Oromiyaatiin egaa gaaddisuma tokko yookaan caasama tokkoon bulu waan ta'ee fi biiroon fayyaa Oromiyaa hojii gurguddaa hojjetaa dhimma nageenya isaati irratti kan inni jiru dhimma busaa kana irrattis daddafee akka hojjetu abdii guddaadha kan nuti qabnu. Kana yoo jenne egaa jala buunee immoo rakkoo qaqqabe kan himnu kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a akkasumas tajaajila argamillee lubni waldaa kiristaanaa tokko fa'aa sababa busaa kanaatiin du'uun hedduu maatii isaa irratti rakkoo ga'uu tajaajiltoota hawaasa yookaan namoota inni barsiisu irratti dhiibbaa inni qaqqabsiisu tilmaamuun nama dhibu dhibee busaa irraa fayyuu hin danda'amu jechuudha. Kun yaaddoo guddaa waan ta'eef hubannoo uumuu akkasumas ammoo wal'aansa kennuu barbaachisa. Ajandaa keenya lammaffaatti haa ceenu. Kana asuma irratti yoo xumurre gara naannoo Amaaraa keessaa naannoo Goojjam lixaatti maaddii gaazexeessitoota keenya torban lamaan darbe natti fakkaataanis dubbannee turre dhaabbanni waldaa fannoo diimaa gargaarsaaf achirra jiru saamicha irratti gaggeeffame keessaa konkolaataan isaa eeyyama tokko malee humna waraanaa hidhatee jiru faannoof hin jedhuuni konkolaataan isaa irraa fudhatamuutiin gara tajaajila biroo ittiin shororkeessuuf ooluurraan kan ka'e rakkoo guddaa akka qabu darara guddaa akka dhaabbachaa jiruu fi ibsa kennee ture ibsa tattamaa kennee ture gaafa 19 natti fakkaata agayya 19 irratti ta'e agayya 20 immoo ibsa akka laateedha sanuma wal qabsiisee ammas magaalaa Goojjam lixaa Finoota Salaamitti hospitaalli naannoo sana rakkoo nageenyaatiin nageenyi tasgabbii dhabuurraan kan ka'e hospitaalli cufamuudha kan gabaafame sana wal qabsiisee magaalaan tokko yookiin naannoon tokko hospitaalli jiru taanaan balaan tasaa mudachuu danda'a namni dhibee dhukkubsachuu danda'a akkasumas dhukkuboota daddarboo akka bookee busaan kun yoo dhufe ammam uummata hubuu akka danda'u rakkoo biyyattii irraan ga'uu akka danda'uu fi rakkoo jabaan gama sanaan naannoo Goojjam lixaa keessa akka jirudha. Egaa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudateen wal qabachuun haga yoonaatti
iddoowwan garaagaraa magaalaa naannoo Amaaraa keessatti iddoo garaagaraa hawwata turizimii miidhagoon jiru. Sababa ayyaana kanaatiin illee rakkoo namoonni mudataa jedhaniiti kan shakkamaati ture. Haa ta'uuti garuu aga buufata fayyaa cufamutti akka dhaabbileen hawaasummaa tajaajila hawaasummaa kennan gurguddoon cufamanitti hospitaalota cufame jechuun bor mana barumsaatti cufama jechuudha. Mana barumsaa cufame jechuun oolumaa gala naannoon sun danqaa hamaa keessa geessu. Guutummaa guutuutti shororkaa'eera jechuudha. Walitti bu'iinsi humnooti faannoof raayyaa biyyaa gidduutti dhalate kuni rakkoo ofii isaan uumaniidhaan dhalate rakkoo ofii uumaniin immoo ofuma isaanii miidhaati kan isaan jiranii rakkoo ofii uumaniin hospitaalli guutummaan guutuutti dhaabbate jechuun fakkeenyaaf hospitaala tokko keessa sabatu qoodamee hojjeta osoo hin taane ogeessotatu hojjeta. Ogeessi ammoo saba hin qabu illee jechuu dandeenya. Hin qabu yeroo isin jedhu dooktara tokko taate waa'ee wallaansaa hawaasaa waa'ee fayyaa namoomaa irratti si dhukkubsa. Oromoo ta'uu dandeessa, Tigree ta'uu dandeessa, Amaara ta'uu dandeessa. Waa'ee naamusa ogummaa keessa naatu si dirqamsiisee hojjeta jechuudha. Gaafa eebbifamtus ogummaa fayyaa kana barattee gaafa eebbifamtus waadaa seentu qabda waan ta'eef jechuudha. Garuu naannoo haalli mijataan hin jirre keessatti warra waraanni madeessisa ta'u, warra rakkoo waraanaatiin miidhamanis haa ta'u, lubbuu baraaruudhaaf ogeessonni fayyaa naannoo san jiranii sababa rakkoo nageenyaatiif naannoo san gadhiisanii bahuudhaaf dirqamaniiti kan isaan jiran. BBC'n afaan Amaaraa ganama kana gabaasa baasii qabatee ba'een akka ibsetti jiraatota dubbisuudhaan wabeeffatee yookaan ogeessota illee wabeeffachuudhaan akka gabaasetti lixa Gojjam keessatti hospitaala guddaa Finoota Salaam keessatti argamu. Hospitaala guddaadha akka Finoota Salaamitti jechuudha. Nama hedduu tajaajilaa yookaan immoo wallaanaa kan oolu hospitaala guddaa ta'e osoo jiru rakkoo nageenya naannoo sanatti dhalateef hakiimoonni dookteroonni jiraachuudhaaf wabii waan dhabaniif gadhiisanii ba'an. Hospitaalli qofaasaa taa'ee bu'aa buusu hin jiru banamee taa'ee namni tajaajila kennu hin jiru taanaan namni dhukkubsataa wallaan hin jiru taanaan namni nama dhukkubsachiisu hin jiru taanaan rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa jechuudha hospitaalli sun ofuma ammoo inni cufamaa jechuudha. Rakkoon amma Finoota Salaamitti dhalatee jiru kuni booreftaan garamitti deema. Erga hospitaalli cufame, buufati fayyaa cufame, bor maaltu itti aana kan jedhu rakkoo jarri kun ofuma ofitti fidaa jiran hawaasa ni qabsoofnaaf jedhanitti fidaa jiranii daangaa darbaati kan inni jiru jechuudha. Sanaan raayyaan ittisa biyyaa nageenya eegsisuudhaaf itti fufa biyyi nagaa ta'uu qabdi. Sababni isaa rakkoon Amaaraatti dhalate naannoo Amaaraa keessatti dhalate Oromiyaa qaqqabuun isaa waan hin oollee fi bakkuma itti rakkoon dhalatetti cituun dirqama waan ta'eef raayyaan ittisa biyyaa dirqama nageenya kabachiisuudhaaf qabu itti fufsiisaati kan inni jiru. Haa ta'utii garuu humnoonni kun nageenya magaalaa isaanii biyya isaaniidhaa fi hawaasa isaaniidhaa fi hojjechuu qabu. Kanaaf rakkoo naannoo isaanii keessatti dhalatee jiru furmaata itti gochuu fi karaa nagaadhaan dhibdee jiru fudhachuu qabu jenna. Ammaaf egaa hospitaalli lixa Gojjamitti argamu ka Finoota Salaamitti jiru tajaajila dhaabee jira jechuudha walumaa gala. Rakkoon hospitaalli aga cufamu geessisu daram hanga ulfaataa ta'e namatti hilmaamuun namatti ulfaatu rakkoo daran ulfaataadha. Keessaa gareen kun gareen muraasii gaafa sassata yookiin hawwii aangootiif jecha hawaasa irraa dhalatanii guddatanii isaan sooree sarka sana isaan ga'e dararuu jechuun garee muraasaa amma uummati nagaadhaan kan gidduutti miidhamu. Gareen muraasni dheebuu aangoo qabu aangoo fudhanne jechuudhaan hanga hospitaala maatii isaarraa hawaasa isaarraa tajaajilu cufsiisutti ga'e jechuun biyya kana ammatuma aangootti kennanii amma akka tarkaanfachiisuu danda'an tilmaamuun namatti ulfaatu. Walumaa galatti ammas gama sanaan mootummaan xiyyeeffannoo kennee uummata nagaa dararamaa jiru. tasgabbeessuuf hospitaala bakka itti deebisuuf akkasumas garee finxaaleeyyii hawaasa kana irratti rakkoo jabaa geessisaa jiru kana tarkaanfii deebii hin qabne irratti fudhachuun dirqama ta'a. Egaa kana yoo jennee odeessuma daawwattoota keenya biraan gahuudhaaf jenneeti rakkoo lolli fidaa jiru keessa manneen barnootaa ni cufamu, hospitaalonni buufata fayyaa ni cufamu, tajaajilli hawaasaa ni danqama, dhaabbileen tola ooltummaa garaagaraa ni danqamu. Torban darbellee kan kaasne turre waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa ambulaansiin isaa jalaa fudhatamu kaasee ture. Gara fuulduratti yaaddoo gawwan garaagaraatu jira. Sun immoo haala ammaataa keessatti kan deemudha. Egaa waan ulfaataa waan ta'eef furmaatatti godhamuu qaba kan jennee odeessuma rakkoo dhalataa jiru kan kaasnedha. Gama ammas lixa biyyaatti deebinuti sun gara naannoo Beenishaangul Gumuz
gara egaa Beenishaangul Gumuz sabaaf sablammoota hedduu kan of keessaa qabdu sabaaf sablammoota san keessaati sabni Shinaashaa immoo gosa tokkodha. Egaa sabni tokko aadaa mataa isaatii, afaan mataa isaatii, eenyummaa mataa isaatii ni qabaata. Keessumatti ammoo lakkoofsa baraa yookaan dhahaa mataa isaatii yoo qabaatu immoo sabni tokko saba boona, saba guddaa, saba ijaaramaa jedhama. Saniin ammoo biyya kana keessatti Sidaamaan, Walaayittaan lakkoofsa bara mataa isaanii kan isaan lakkaa'atan kun ammallee Shinaashaan bara mataa isaatii kan inni lakkaawwatu. Kan Oromoo bara kana kan jennu warri hordoftoota amantii waaqeffataa lakkoofsa himantu jira. Kaan immoo lakkoofsuma Itoophiyaan lakkaa'atutti kan bulantu jira. Dhaabbileen garaagaraa immoo lakkoofsa faranjii warra Awurooppaatti lakkaa'antu bula. Kan Oromoo kun egaa maal akka ta'e yeroo ammaa kanatti qorannoo gadi fagoo fi kan lakkoofsi Itoophiyaa dhahaa Oromoo isa kana jedhamee hundumtuu irratti walii galuuf hojjetamuu qaba jecha. Mee Shinaashaa keessatti haala kan Asoosaa keessatti sabni Shinaashaa akkamiin bara haarawaa isaa kabajataa akkamitti lakkaa'atas jedhurraa kan haasofnu yoo ta'u. Har'a egaa magaalaan guddittiin Beenishaangul Gumuz Asoosaa kan jedhamtu akkuma magaalaa Finfinnee kana jechuu dandeenya. Sabaaf sablammoota hedduutu keessa jiraata. Magaalaa guddoodha, ho'ituudha. Ammoo erga hidhaa guddichi abbaa achitti naannoo sanatti hidhamuu eegalee kaasee magaalaa guddoo naannoo waan hundumtuu achitti ta'u giddugala dinagdee fi siyaasaa ta'uudhaaf adeemsa guddaa irra kan isheen jirtu. San keessaati sabni Shinaashaa saba guddaadha. Saba lakkoofsaan illee hedduu achi keessatti gahee bulchiinsaa siyaasaa illee guddaadha. Har'a ayyaanni isaanii gaaroo yookaan immoo gaarii woroo jedhamuudhaan kan beekamu baga geessan kan jedhullee dhaabbanni Itiyoo Telekoom haga waamicha godhutti dirqisiisaniiti kafalaniiti kan isaan gochiisaa jiran dhaabbata guddaa ammas ga'u kafaluudhaan ergaa baga geessanii dabarsaati kan isaan jiran. Bara haaraa jechuun akkuma Itiyoophiyaan waliigalaan bara haaraa jettee qabajju lammiileen dhahaa mataa isaaniitiin biyyi immoo bara koo akka eenyummaa kootiitti, akka aadaa kootiitti, akka duudhaa kootii ganamaatti bara mataa kootiin qaba kanneen jiran naannoleen garaagaraa dheengaddas illee Sidaamaan kabajaatti kan inni ture ministeerri ispoortii fi aadaa obbo Qajeelaa Mardaasaa illee ibsa kennaniiti kan isaan turanitti ergamuudhaan kabajaa turanii. Amma gaaroo gaarii yookaan immoo hooroo jedhanii kan isaan kabajaa jiran bara haaraa warra Shinaashaati jechuudha. Sabni lakkoofsaan xiqqaa garuu aadaa fi eenyummaa isaatiin guddaa ta'e kuni bara haaraa kabajataa jira jechuudha. Eeyyanii lalisa'atu akka kaastee Oromiyaan alabaanii akka biyyoota addunyaa irratti biyyoota tokko yoo ilaalle biyyoonni kalendarii mataa isaanii yookiin dhahaa ofii isaaniitiin ayyaana yookiin bara haaraa ofii isaanii lakkaawwatanii fi itti kabajatantu jiru. Fakkeenyaaf yoo fudhannee kan akka biyya Indii, Chaayinaa fi Maayyaa yeroo baay'ee akka fakkeenyaatti warra kaanii fi warra lakkoofsa mataa isaanii kalendara mataa isaaniitiin bara haaraa yookiin bara kabajatanidha. Gara Oromootti yoo dhufnee hayyoonnii fi abbootiin gadaa yookiin hooggantoonni amantaa waaqeffannaa yeroo baay'ee kan dubbatan biyyoota Indii fi Chaayinaa fi Maayyaa kanatti aansee sabni Oromoo illee lakkoofsa mataa isaa yookiin dhahaa mataa isaatiin kan lakkaa'atu bara haaraa qaba jedha. Akkasuma garri Sidaamaa yoo dhanne Sidaamaanis bara haaraa kan ofiisaa kan kabajatu qaba. Garuu kan Oromoo kana kan adda godhu agammaatti qorannoon gadi fagoon irratti ta'uu dhabu xiyyeeffannoo dhabuu isaatiin wanni kun yeroo baay'ee waan wal falmisiisaadha. Gareen muraasni akkuma kan biyya kanatti lakkaa'anu akka lakkoofsa Itoophiyaatti lakkaa'annee bara 2016 jenna. Gara Oromootti gaafa dhufnu garuu Oromoon gaafa bara lakkaachuu jalqabuyyuu dhaloota Kiristoosiin Yesuusiin duraaf booda wanti jedhamu hin jiru. Oromoon erga bara lakkaachuu jalqabee gadaan 6417 geesseetti jedhu. Gareen muraasni immoo meesa kana qorannoodhaan mirkaneessaa nu dhiyeessan wanti beekame hin jiru kan jedhu jira. Gareen muraasni immoo inni kun kan Ormaati kan nutti feetan barri kan akka lakkoofsa Itoophiyaa inni fayyadamnu jedha. Sanas haa ta'u kana wanni kun qorannoodhaaf dhiifne garuu gara saba xiqqaa Shinaashaa kun lakkoofsaan baay'ee xiqqaa taatee gaafa dhufnu saba baay'ee xiqqaadha. Beenishaangul Gumuz keessaa lakkoofsaan sabni baay'ee xiqqaan kun garuu lakkoofsa mataasaa akkatti bara lakkaa'atu qaba. Ayyaanni kun immoo keessaayyuu wanti baay'ee adda isa godhu sabaaf sallammii kan addan qoonne saala kan addan qoonne umuriillee kan addan qoonne namni kamiyyuu irratti hirmaatee ayyaana kana isaan duukaa qooddachuu akka danda'udha. Achirratti bifa addaatiin ayyaana kana adda godha kan jiru keessaa daa'imman xixiqqoof immoo caalaatti iyyuu akka kabaja addaa qabudha kabaja ayyaana kana irratti. Egaa keessattuu sabni Shinaashaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti argamanii
akka isaan itti bara haaraa isaanii kana kabajatan akka namatti tolu akka itti aadaa isaanii agarsiisan akka itti afaan isaanii dagaagsan daa'ima dargaggoo fi keessumaa ga'eessonni kutaa kutaadhaan yookaan immoo akkuma nuti sirna gadaa keessatti lakkoofsa waggaa 8 sadarkaa gadaadhaan qoqqoonnutti isaanillee adda babaasaniiti kan isaan kabajanii keessumaa bakki jaarsoliin isaanii kan gosa shinaashaa sadii sinaashaan gosa sadiitu jiru isaan keessaa walitti dhufanii eendii nooroo fi do'oo kanneen jedhaman jechuudha bakka tokkotti jaarsoliin barana bakka sadan keessaa bakka tokko filan itti kabaju bara dhuftu bakka tokko eendii bakka tokko nooroo bakka tokko do'oo bakka sana keessatti waggaa waggaadhaan wajjin jiraniiti kan isaan kabajanii kabaja isaan gosa isaanii waliif qaban illee gamtaan isaanii kan sitti toludha jechuudha. Egaa marsaan kabaja gaaroo bara haaraa jedhameetuma kabajamaa irra kan kabajamaa jiru keessumaa Matakkal naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraattu malee lafa Oromooti qe'ee Oromooti eenyummaa Oromoota achirra jira. Garuu Beenishaangul Gumuz jalatti bulteeti kan isheen jirtu jechuudha. Booddee daangaan Oromiyaa gaafa siraramu Beenishaangul Gumuz keessaa gara naannoo Oromiyaatti as deebi'uudhaaf dirqama qabdi yookaan immoo godina addaa jala bulu akkuma amma Walloo akkamisee itti jirtu jechuudha. Matakkal illee san keessa jirti. Naannoon Matakkalii jiranii Matakkalii qabatee agarsiisaatti illee ayyaanni kun sabaan shinaashaa warreen ta'an bakkuma bakka jiranitti magaalaa keessa jiraatanitti ayyaana bara haaraa kana ni kabaju jechuudha sabni shinaashaa. Kun immoo akkuma nuti gaama bara haaraa yeroo kabajamu manuma kee teessee haaluma keessa jirtu keessatti kabajamallee addabaabaayittis baatee waan kabajju miti garuu feestivaala guddaa godhanii kabajaati kan isaan jiran jechuudha. Inni kun immoo waan guddaa waan adda nama taasisu ayyaana gahaa ayyaana miidhagaa fi ayyaana bareedaa haa ta'uuf jenna kana kan kaasnuu fi lakkoofsa baraa isaanii akkuma saboonni xixiqqoon illee lakkoofsaan miliyoonaan guunnee kabajatan kana sabni Oromoo illee maal ta'uu qaba jedhee hojii manee isaa fudhachuu qaba kan jedhudha. Ajandaa keenya saarfaffaatti haacenu yeroon keenyas deemaa jira waan ta'eef Keeniyaan arraa kan guyyaa kaleessaatti waan kun kan dhaga'ame miidiyaaleen akka BBC Al Jazeera akka gabaasaatii jiranii poolisiin Keeniyaa gara biyya Haayit jedhamtutti deemuudhaan nageenya Haayit tasgabbeessuudhaaf waamicha pirezidaantiin biyyattii taasiseetiif poolisoota 1,000 ergiteefiiti kan isheen jirtu jechuudha. Hariiroomti jara kana lamaan walitti fidu maali? Keeniyaan nageenya jara kana eegsisuudhaaf hunda dura biyyoota Afrikaa keessaa dammaqxee ka'uun ishee maal kan jedhurraa kan dubbannu ta'a jechuudha. Keeniyaa bira dhufuun dura kun biyya kam jennee yoo ilaalle gaarii ta'a. Biyya Kaaribiyaa keessa yoo taatu odola Ispaanolaa fi Rippaabilikaan Doominikaa baa ishee kan jedhamu irratti argamti. Odola lama gidduutti argamti. Odola Ispoonikaa fi Ispooniyaalaa fi Rippaabilikaa Doominikaa odolootaan kan marfamtee argamtu yoo ta'u Keeniyaa irraa kiiloomeetira 12,000 natti fakkaata. Yoo dogoggortee gara kiiloomeetira 12,000 irratti kan argamtu garuu biyyi kun biyya baay'ee yeroo ammaa kanatti humna wambadootaa yookiin warra hidhateetiin nageenyi ishee shororkaa'uurraan kan ka'e walakkaan magaalaa sanaa humna shororkeessaa kanaan kan dhuunfatamtee fi bara 2010 keessa immoo rakkoo kirkira lafaatiin ishee mudateerraayyuu guutumaa guutuutti bayyaannachuu biyya hin dandeenye rakkoo guddaa keessa jirtu. Haalli isheen amma yeroo ammaatti jirtu garuu rakkoo kan ta'ee fi bara 2021 keessa immoo pirezidaantii biyya isheetiyyuu kan ajjeefte Joonevel Mo'isee kan jedhamu garee wambadoota kana erga inni du'e booda immoo duraanuu kan gaarii hedduu gaariin ture nageenyi ishee tasgabbaan ture sanaan asitti immoo rakkoo hedduudha kan saaxilamtee fi waraanni ishee yookiin saamichi kun rakkoo dhiittaa mirga namoomaa kun daran kan ammaatee Keeniyaan ilaaluu jibbiteeti egaa nageenya biyya kanaa tasgabbeessuun qaba. Biyyi kun xiqqaatus guddatus ollaadhaa tasgabbaa'uu qabdi nagaa argachuu qabdi kan jedhuudhaan kaateeti. Egaa akkuma tuqaastee Keeniyaa fi Haayit kiiloomeetira 12,000 fi 139 walirraa fagaatu ardiidhaan yoo ilaalle fagoodha. Afrikaa keessaayyuu Keeniyaanis Haayit garuu biyya fagoodha. Egaa kana keessaa kan ilaallu Haayit kun biyya duuriyyoonni itti heddummatan jechuu dandeenya. Duuriyyee waggaa jennu warra seera hin qabne akkuma barbaadan nama ajjeesan akkuma barbaadan nama saaman akkuma barbaadan warra jiraatan olaantummaan seeraa biyyatti kabajamne ta'ee jira. Keessattuu biyya pirezidaantii ishee qaama ajjeeste hin beekamne egaa bara 2021 keessa
pirezidaantiin isaanii Jovenel Moise jedhamu magaalaa guddoo biyyattii keessatti jechuudha Porto Prince jedhamtutti magaalaa guddoo ishee ajjechaan gara jabeenyaa irratti raawwatame sunis ammoo namoota eenyummaan isaanii hin beekamneenidha kan raawwatame san hordofee egaa biyyattiin jeequmsa hamaaf saaxilamteetti kan isheen jirtu. Egaa wallabdeen siyaasaa biyyattii keessatti akka malee heddummatee akka malee haala ulfaataa keessattidha kan isheen jirtu. Sana hordofuudhaan egaa heet bara 2010 kirkirri lafaa akkuma jalqabayyuu kaastee weerara hamaatu ishee mudate. Egaa kun uumamadha waan ta'e gocha uumaati waan ta'e waan gootu hin jiru. Garuu kirkira san dura bara 2004 dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee heet irratti karoora haaraa qabatanitti kan isaan turanii haa ta'uti garuu bara 2017 erga kirkira sanaatiin dhageettii heet argatteen booddeedha kan isaan wixinee baasanii haa ta'uti egaa pirezidaantiin biyyattii humnootii hin beekamneen akkuma jalqabayyuu kaasee UNMS magaalaa guddoo biyyattii keessatti ajjeefamuu hordofee biyyattiin raafama siyaasaaf raafama dinagdee akkasumas abdummaan itti heddummatee haala hammaataa keessattidha kan isheen turte. Egaa Keeniyaan ammatti biyya raafamni duriyyoota akka Maleeshiyaa ammeesse kana keessatti yookaan immoo biyya waanbadoota jedheeti kan inni jechuudha. Itti hammaate kana deeggaruudhaaf pirezidaantiin haaraa biyyattii waamicha taasisan jalaa waachuudhaan poolisoota 1,000 erguudhaaf akka fedhii qabu ibseeti kan inni jiru jechuudha. Garuu ministeerri dhimma alaa Keeniyaa dhimma kanarratti Anfred Mutiwaan jechuudha. BBC'n isaaniin gaafatee akka gabaasetti Keeniyaan humna nageenyaa erguu qofa osoo hin taane bu'uuraalee manca'an biyyattiidhaaf deebistee ijaaruudhaaf illee fedhii akka qabdu yookaan immoo akka isheen gargaartu ibsanii jiru. Haa ta'uti malee humna kana deeggaruufis haa ta'u bu'uuraalee manca'an deebistee Keeniyaan jala tumsuufis Keeniyaan yoo xiqqaate humnoota nageenyaa kana gabasitti bobbaasuun dura mana maree nageenyaa UN dhimmichi raggaasifamuu fi akka qabudha jechuudha. Callisteedhuma sababa biyya rakkatteef yookaan daarteef waan deeggartu osoo hin taane manni maree nageenyaa UN dhimmicha raggaasisuu fi akka qabu. Kanas ammoo torbanoota muraasa keessatti dhimmi kun ragga'ee fi Keeniyaan fedhii qabdu kan yookaan immoo deeggarsa taasistu kana akka biraan ga'uu barbaaddu ministeerri dhimma alaa Keeniyaa ibseeti kan inni jiru jechuudha. Egaa heetiin Keeniyaarraa fageenya hedduu qabaattu malee hariiroon jiru maali kan jedhu yoo kan ilaallu ta'e heetiin biyyoota koloneeffataman keessa turte kolonii Firaansi keessa kan isheen turtedha keessumaayyuu afaanni isheen haasoftu lammiileen heet Firaansi ni dubbatu kan afaan Faransaay ni haasa'u. Kiroolii heet kan jedhamu afaan mataa isaanii ni qabu. Baay'inni magaalattis immoo yookaan baay'inni uummata isheetii gara kiiloomeetira iskuweerii 27,800dha. Uummanni ishee immoo uummata miliyoona 11.4tti dhiyaatudha. Kun uummata Keeniyaa wajjiniin hariiroo isaan qaban egaa akkana jedhamee miidiyaaleen kan gabaasan hin jiru. Iccitiin dhokataan jiru hin jiru. Garuu waamicha taasifamee hordofeeti jechuudha kan mootummaan Keeniyaa. Keeniyaan deeggarsa waamicha dhiyaateef hordoftee kan isheen tumsa gochuufettu akka dubbiimaan mootummaa Keeniyaa jedhan Alfred Mutuwaa jedhanitti yoo waaqayyo nu gargaare nagaa sana hirmaannaa ni tasgabbeessinaa jedhaniiru. Garuu tasgabbeessuu Keeniyaa kana duuba komiin kaan yookiin yaadonni kaan jiru. Keeniyaan deeggarsa kanaaf kan isheen kaate ofiisiyyuu yeroo baay'ee dhiitta mirga namoomaan ni komatamti. Akkamittiin humni waraanaa seenaa humsa sakamiin naqee biyya hayat kana tasgabbeessuu danda'a kan jedhanii qubatti qabanis jiru. Gareen immoo jaalala addunyaa irratti gonfachuuf beekamtii isheetiif of dhaadheessuudhaaf jedhanii kan irratti ololanis jiru. Ameerikaanis doolaara miliyoona 100 gumaachuuf akka jettu dubbatteetti Kanaadaanis biyyi Kanaadaanis hanga maallaqa doolaara sana adda baasuu baatus deeggarsa gochuu akka qabdu kanneen akka biyya Senegaal, Chiilii warra akka Jamaayikaa fadhan warra biyyoonni itti dhiyaatan kunis immoo tumsa gochuuf akka jedhaniif garuu Keeniyaan biyyoota kana hunda isaanii dursitee tumsa kana yookiin deeggarsa kana gochuuf akka jettu of beeksisuu isheetiif malee biyyoonni hedduun tumsa gochuuf akka jedhanii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis waamicha akka waliigalaatti dabarseera.
hayat millatamuu qabdi. Biyyoonni kun dhibbentaan 80 jechuun guutummaa guutuu jechuun danda'ama. Dhibbentaan 80 warra tamma jettee waan badoota yookiin humna ofiin bahee bulu warruma humnaan bulu olaantummaa seeraan kabajne kanaan dhuunfatamtee jirti magaalaa guddoon hayati Porto Prince kan jedhamtu dhibbentaan 80 jechuun dhibbentaan 20 duwwaatu bilisa jira jechuudha bittaa isaanii jala. Kanaaf biyyoonni hundumtuu gara biyya kanaa millachaa kan jiranii fi birmannaa kan godhaa jiranidha. Egaa mootummaan yookaan ministeerri muummee Heetii Ariyaan Heenerii seer maleessummaan yookaan seer dhabdummaan biyya isaanii keessatti akka malee daraaree dagaagee jiru kuni fedhii agarsiisuu yookaan immoo deeggarsa humnoota poolisii kuma tokko Keeniyaan agarsiistuun qofa osoo hin taane humnoota mootummoota gamtoomanii garaagaraatiin illee nu deeggaruu qaba kan jedhu kaasanii jiranii gama biraan UNs dabalatee jechuudha. Dhaabbileen idil addunyaa hedduun waan badoota Heet keessatti heddummatanii jiran dhabamsiisuudhaa fi humni cimaan biyyoota garaagaraa walitti kurmaa yookaan gurmaa'ee nageenya Heetiin mirkaneessuun barbaachisaadha yookaan iddootti deebisuun barbaachisaa ta'uusaa dhaamanitti kan isaan jiranii. Egaa waan badoonnii fi saamtonni kun garee garaagaraa kan qabanii fi meeshaalee hedduu kan US irraa karaa seeraan alaa bitanii biyyattii keessatti akka barbaadan godhaa jiran ta'uu isaallee kan dubbatamudha. Dhimma kanarratti garuu US hamatamaatti kan isheen jirtu dhuguma moo dhugaa miti kan jedhu mootummaan Ameerikaa waan jedhu waan hin ammoonatti hin ibsine daandiiwwan gurguddoon magaalattii guddittii biyyattii seensu illee ammatti cufamanii kan isaan jiran ta'udha. Egaa Heet nagaa waarawaa barbaaddi biyyi kamiyyuu addunyaarra jiraannu kana keessatti nagaa dhabuun hin ta'u. Keeniyaan dursitee dhimmattee jirti. UNs ammoo waan kana torbaanota muraasa keessatti inni mirkaneessa jedhameeti eegama. UNs akkasuma dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa nagaa Heetiif mirkaneessuuf kan hojjetan ta'uu ibsanii jiru. Maddeen gaazexeessitoota keenya har'aa asumaan kan xumuramu ta'e nagaadhaan manni osoo mee gara xumuraatti yeroo waa dubbatu Oromoon waa malee manni naaru jedha. Dhimmi Heet maal isin galchi jedhee daawwataan keenyatti akka komiin kaafnee fi rakkoon Itoophiyaaf keessaayyuu naannoo Oromiyaa daangaa jiran irratti humna finxaalee faannoon argamaa jiru. Adeemsuma kanaan seera maleessummaa fi wambadeedhaan gochoonni ta'aa jiran kun guguddachaa dhufee yeroodhaan yoo hin qabamne rakkoo akkamii uumuu akka danda'uu fi biyya Heet kanarraa maal barachuu akka dandeenyu wanta nu akeekuu qaba. Kanaaf xiyyeeffannaa mootummaa namni dhuunfaa namni kamiyyuu gara finxaalee dhiibbaa biyyattiitti uume biyya kana diiguu nageenya Oromiyaa diiguuf barbadeessuu barbaadu kanarratti xiyyeeffannoon akka godhamu qabu gamanumaan walitti finnee yoo ilaallee wayyaadha. Egaa waan nuun ilaallanne waan walitti hin dhabne nullee hin kaasnu sanumaaf waan hubatamuu qabudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa maddeen gaazexeessitoota keenya irraa kana fakkaata ture waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebanaa nagaatti.